ሰላም ልጅ ይሄም ነው። እኔ የምልሽ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ተረጋጋ። እኔ የማላውቀው ሰው እዚህ ቤት ምን ይሰራል? ምን ይሰራል? እኔ የማላውቀው ሰው እኔ እሄዳለሁ። እኔ ያየሁትን እኮ ነው ማምነው አይደል እንዴ? እኮ ማን ነው እኮ አልኩት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አለን። ዛሬ መጥተናል። ቡቡና አይሚቾም ዛሬ መጥተዋል። በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ቡቡ እንግዲህ እንዳወቃችሁ ይቅርታ፣ ምንም ቢሆን ምንም ያሳለፍነ ነገር ብዬ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አጠፋም ከሆነ ብሎ አይሜ አታውቅም። ካሜራ ይዞ ሲሄድ አይሜ ደግሞ አንድ ወንድ ቤት አለ። ብሩክ የራሱ ደነግጦ በር ሲከፍት ምንድነው ተሳስቼ ነው የሀይሜ ቤት አይደለም እንደ ይሄ አለ። ሀይሜ አለች ስላት አለች አለ ልጁ። እኔ የሚልሽ ምንድነው ይሄ ብሎ በሩን ሲገባ ግርግር ፈጥሯል። እሷም ተናድዳ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ምን ይሰራል? ማይቅ ወንድ እኔ እዚህ ቤት ምን ይሰራል? እኔ የመጣውኝ ይቅርታ ሊጠይቅሽ ነው ብሏል። እንደፈለክ ሲሄድ የህርክ እንደፈለክ ማመጣት የለም ከዚህ በኋላ ብላለች። እንግዲህ በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ በጣም ይደብራል። እንጃ ወዴት ነገር። ልጁ ደግሞ ግርግር ዝም አይልም፣ ጡልጡል ይላል። ጡልጡል ብሩኬ እንዳትናገርኝ ተውሃንቴ ብሎ ሲማከር ልጁ ይባለ። ከዛ ልቦስክ ብላ ለያዝ ማላችሁ ገብቷ ነው ያለቀቀችው። እንጃ በሰላም ተጠውና በጣም በደስታ ነው ደስ የሚል። ካልተነጋገርን ደግሞ የሚፈታ የሚችል ነገር የለም። በቃ መጫወቻው መጨቀጭ ምናምን ደብሮኝ በቃ ሰላማዊ ሰላም በሰላም ይፍታ። እኔ ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ሰለችቶኛል ያለ ነው ቡቡ። እንግዲህ ሰላማዊ ሆኜ የራሴን ህይወት መምራት በጀመርኩበት ታይም እንደዚህ አይነት ኮሽቶች ከእርስ በቃ አእምሮ ላይ የማይመጡ ነገሮች ይሆናል። ለእናንተ መስሎ ላይታያችሁ ይችላል። እዚህ አሁን እኔ ጋር ግን የሆነ ነገር ይፈጥርብኛል። ታይም ላይ የሚናደድን ሰው ምንም ልትሉታችሁ በቃ ኦልሬዲ ካፌታ ነገር አይመለስም። ይወጣል ይባላል ወይ ይባላል ምናምን እና ይሁን እሱ በቃ አልፏል አይደለም። ብቻ ሰውንም ትናገሩት ነገር ለማስተካከል ሞክሩ ምናምን ለማለት ነው። ዋናው በቃ ታይ ረፊ በቃ ለአራተኛ ጊዜ ልንገርሽ፣ ለምን አንከባበርም? እንዳትናገሪ ሴት ልጅ እንደዚህ አይደለም። ራስ ያስወጣለሁ ምናምን እያልሽ እንዳትናገሪ። የመጣሁበትን ምክንያት ወቂሽ ናኒድ ናውጣ እያልኩ አንድ ያንተ ናኒድ ይህና ወቂ እንዳትደውይልኝ ከዛ አንተ ከቻልክት እንዳታወሪ እኮ እንዳታወሪ ውጣ ያለ ነው ልጁ። ምንድነው ውጣ ያለ? እንዴት ፉን ይላል ልጁ ደግሞ እንዴት? እነሱ እኮ ማላችሁ አለ ሁሉም ይፈታሉ እነሱ ሁለቱ። ይሄ ደግሞ ከየት መጣ? ውጣ ይላል ደግሞ እንደ ባለቤቱ ማለት ነው። አላህ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ሰላሙን እስጣችሁ እንግዲህ ምን እንላለን? አኩመ እርግተኒ ጋራ አይሚቾፍ ብሩኬን ዱፈኒ ጅሩ ሃይሜጋ ብሩኬኒ nama waliin waan baay'ee dabarsee jiran wanta ta'eef
Ani balleessaa hin qabu. Aqee immoo yoo nattaasoftee hundaaf jedhee aqee rakkina hundaa gaafadhee addaan baasaa jedhee kaameraa qabatee egaa habaaboo bitee dhaqee mana dhaqu dhiirri mana jira jechuudha. Dhiiratu irraa banee barri. Hawwa barri dhiirri irraa baru namni irraanfadhe moo mana haayimeeti moo nan dogongoreeti jennaan. Haayimeen jirtu jedhe quxurii manaa ilaalee akkas ol jedhee jechuudha. Quxurii manaa ilaalee mana isheetiin na'ee burukeeni barri warraa bana haayimeen jirti na jirti jedhee barri irraa banee mucaanii jechuudha. Na'eera mucaanu. Nimmilis maal fuudha anani mana hin jirre jechi ani namni ani hin beenne maal fuudha mana kana keessaa kan inni jedhee jechuudha burukeeni. Burukeen waa argee dhugaatti hin na'ee. Isheen illee kanaa booda akka barbaadde deemte akka barbaadde dhufuun hin jiru kan isheen jettee jechuudha. Sila ifatama gaafate homaa hundaa nageenya buusna anaaf isheen jedheeti ani inni dhaqee jechuudha. Wadhaqutti immoo gaa dhiira gizee mana atti argu maa inni jennaan waan sin gashuu qabu jette isheenis jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi namni ani nama waliin akkas miti jetti yeroo hundaa garuu homaa miti. Akkasitti egaa jarri lamaan girri uumanii jechuudha. Mucaan tusseen kun edda inni bahee hin beeku. Akkuma dur nama wanti ni beeku kottu bahi mana keessaatii jedha burukeetiin. Wallaa nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Mee jarri lamaa wal gaafatanii rakkina isaanii waliin nagaa buusuuf deemanii maaltu gashee kanammoo maaltu gashee keessa bayisiin jetteetti bayi mana kanaati. Reebbitiif iyyuu wal qabannaanu jidduu galtee burukeen haadhatutti duteera kanaan durayyuu nama rukutiin cafaqee jalasii kaa'amee girri. Wayyoo wallaahi laazim hinnaye anu hinnaye dhugaa rabbicha hinnaye isheen egaa kan isheen jette karaa irratti argeen fidee jechaa jira. Dhukkuba karaa irratti argeen fide maal jechuudha dhukkuba karaa irratti argeen fide jechuun. Kanaafuu baay'ee tokko aaree jira. Kanaa booda natti sin daawwaliini akka barbaadde jedhee biraa deemee jechuudha burukeen. Rakkina isaaniillee toon walitti himin kaameraa dhaqee fudhatee kan inni dhaqe ifatama gaafadhee waan jiru yoo natti himtee kan inni jedhee jechuudha. Namoonni gariin immoo kaameraa dhiisatti duubatti rakkina jiru hiikaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Burukeen immoo waan tokko eddeen isheetti dabalame morma koo hin kenna ani waa akkasii hin beeku. Durattis immoo yoo fiqireenya maaloo jedheeratees immoo otuma jedheeyyuu jechuudha. Waan laayifii duraati kun otuma jedheerate waan duraan isheen ilaalchisa. Dhugaa dubbachuu waan dura tokko sin ilaalchisata waan dura tokko namni dabarsa. Eddee dhuftanii itti dabalamtanii sin ilaalchisata malee laayifiin duraa naman ilaalchisatu dhugaa dubbachuuf wallaahi otoo waan laayifii duraa teesse. Garuu immoo inni waan tokko hin beeku ani eddee gammannee jireenya keenya bakka sirriitti jiraanne jennetti kuni eddee dhufee immoo dhaqee ifatama gaafadhee waan hundaa rakkina keenya hiikkanna jedheeti kan inni dhaqee kaameraa qabate jechuudha. Gizeen dhaqutti immoo kun faxxarame achitti jarri lamaanillee wal qabatanii achi jidduuti galte jidduu jaraa lamaanii jechuudha. Otoo nageenyi tokko otoo afaan gaarii tokko wayiin waan tokko walitti hin dubbatiin akkasumaan addaan ba'anii deemee burukeen jechuudha. Kana booda nattis hin bilbiliini nattis hin daawwaliini kana booda jedhee bahee manaatii jechuudha. Egaa maaliif baay'ee tokko waan ulfaatu fakkaata dubbiini. Kaniin ani hin beekne dhiirri maal fuudhaadhaan mana inni jedhe jechuudha. Isheen immoo gaafadhu mucaa gaafadhu inni isheen jechaa jirtu jechuudha. Kani ani na dhukkubee dhukkuba koo sin dhibne namas si dhibee kan isheen jettu jechuudha. Isheen deebistee fi deebii
egaa burcuqqoo fuutee lafatti kee goote kottuun baana jennaan natti miiti deemii jettee inni immoo sitti muufan hanii dhufee fi waan hin jirre eessaa fideen sitti himaa nagaa buusuu fi natti himtee waan argite waan hundaa nagaa buufna jedheen kaniin dhufe viidiyoo kana ilaaltee yaadda jedhee assaaba kana booda akkas gootee bilbila kootti hin tuqiini kan inni jedhee mana bahee kute deemi jedha mucaan akkuma saree maraatu jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa. Gizee nam tokko waggaa dheeraa waliin turtanii namni har'a argitan immoo akkasiniin jedhu baay'ee tokko wallaahi nama aarsa. Wallaahi dhaare an barbaadannaan jedha nan dhaare. Mucichi gizee inni bayi jedhu ani wallaahi akka bidda tokko na gubee jechuudha. Maaltu sagashiisaan lamaan jidduu rakkina isaaniitu baafata. Warra akkas jidduu galuudha maddee fe'ettu rakkina guddaa dhuumaa jiru. Warra wujjuu balaw ati akkasii burukiin akkasii haayimiin akkasii warra jedhu kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Miidiyaawotes nagaa akka isaan buusanii barbaadu arraba bicha nama xiqqeessuu bichaatiin beekama. Inni kaanis balaw gifi akkasii balaw haayimee akkasii haayimee inni kaanis akkasii burukee kuni nawaa ta'u kuni waan nagaa buuftaniifis miti. Otoo jara gammachuu jaraa barbaadanii gammachuun jaraa gammachuu keessan otoo ta'ee otoo yaaddu ta'e dhiisa araaramaa jettanii koomentii isaa silaa barreessitu jechuudha. Achi jala deemtanii maal jettu? Dhiisi akkas godhi inni sagaltusa jala yaadha inni baalageedha inni akkasidha minaa gabbaachuun naan ta'e maan beetinaachuun naan ta'e. Haayimeen siniin jette sinitti matte namni tokko walitti hin bu'iin nafuu bara boorunuma araarama sin immoo jala deemtanii koomentii tees liibii bantanii arrabsitan tees sinumatu taazabama sinumatu lafattafaa jarri booruu hinuma araaramu turullee hinuma araaramu kana beeka sinti warrama koomentiitiin jala deemtanii kasamtan kanatu lafattafaa sintu taazabama kanaafuu waa tokko gizee ilaalladhaati haasaa ilaalladhaa dubbadhaa mormi maaf alatti jennaan galgalee ilaaluuf rabbiin kan isinitti dhume akka galgaltaniif ilaaltaniifidha. Kanaafuu dudduuba keessan ilaala. Gifiitti hin fiigina jabaadhu dhiisiitti hin barbaadu isheen dhiisuu wallaallee bara sin gorsitaniifis burukee dhiisti miti sin jettaniifis burukee dhiisti miti isheen jaalala wanta isaaf qabduufidha. Malee akkasiin jettanii qaatan isheen dhiiste biraa deemtu jechuudha. Burukees immoo akka jedhanii qaatan dhiisee biraa deemu jechuudha. Garuu jarri hillikkii haayaasanii malee hillikkiin lamaan jidduu galu malee dhugaatti wanta wal jaallataniif sheexaan immoo jiddii galteetti sheexaana kana rabbiin jidduu isaaniitti haa baasu. Amma akkuma kanan dura maftaan fayyoo jidduu galan malee ulfaataa durallee tawaabbii meeqa walitti araarsee cinqii meeqaatiin haadha waamee fidee buttaa jiraarraa maftaadha. Ammallee yoo maftaan keessa galee yoo ta'e malee dubbiin cimee jira jechuudha. Narraa nama sodaachisaa. Burukeen egaa humni kinaata mucaa manatti argeef baay'ee tokko aaree jira wanta ta'eefi dubbiin cimteetti natti fakkaata. Rabbi haalaafis waan hundaafuyyuu baay'ee tokko nama dabbara. Gariin immoo burukeen yoo viidiyoo tokko gadhiisu tuutukii irrattis ta'e maltis burukeen biyyaa bahe burukeen akkas ta'e maali namni yoo namni wallole biyyumaa ba'a biyya ofii gadhiisanii biyya eessaati dhaqumee nama gaddisiistu gizee tokko dhugaa rabbi waan eessaan bahe eessaan gale maal nyaate maal dhuge eessa jira eessa ciisa mee anoonni haibe wallaahi itti bitamtanii muqaatu immoo waa malaggaxatu yooma waan sobaa haasoftan viidiyoo sinii daawwatama laata dhugaa rabbi nama gaddisiistu dhugaa wallaahi akkas egaa አይዛቸው እንግዲህ ምን ይደረጋል አይዛቸው እኔ የምፈልገው እናንተ ብትሳቁ እንደ ድሯቸው ፍቅራችሁም እንደ ድሯቸው ነው እንጂ የምትደስተው እንደዚህ በቃ ጭቅጭቅ ማይሆነ ውስጥ የምትገቡ ያስጠላል ሁለታችሁ እውነት ሃይሜ ባይህልን የምታረጊ ነገር በኋላ ይቆጭሻል። ቡሩኬም እንደዚህ ነው፣ በኋላ ይቆጫል። ስለዚህ
sakanni balu sakan wanti tokko wanti aariitiin godhan tokko booda nama gaabbisiisa dhugaa dubbachuuf aariitiin fiiganii waa balleessuurra otuma gubatanii otuma maal dhufeeyyuu obsanii obsaa waa gochuu wacha wallahi wanti miila aariitiin dhaqanii waa godhanii booda nama gaddisiisti. Hameen illee wanta aariitii waa taane keessa galtu booda gaabbuun nafu burukeen illee akkasuma aariitiin dhaqee waa yoo godhe booda gaabbiin nafu. Kanaafuu lamaan jidduutti otoo ragaa jettanii itti yaaddanii asaabdanii bareedaadha. Nagaa isin yaa buusu viidiyoon kun kan fakkaata warra na dhaggeeffattan hundi keessanuu galatooma.